ani wanna na yaachis ummanni oromoodhaa waan hin dalagi kana harkatti galata rabbii isaanitti galtantu na yaachisa malee ma fayyatti jalleen silaa gara dullumaataan deema ta'u dullumtilleen irraachi fagoo fakkaatte hoggan argo maali nama na olii fa'aatu kun akka biraa jajjabaan deema dalagaa ummata keenyaa toltu dalagurraa rabbinan husin jechaadhaan yaadama yoon tanii wajji dawar gadhee waan ummata keenyaa tolu dalage sun waan ajaa'ibaa waan gaarii ummanni keenya walquba qabaatee bakka hundaa ummanni oromoodhaa tokkummaa isaanii jabeessaanirraa barbaadama keessattuu warri ala ba'ee waa baratu waan barmoota ta'e ummanni isaanii itti haadamu baratanii deebi'anii ummata isaanii barsiisanii ummata isaanii gammachiisuun waan akkaan barbaadamu wannin ummata keenyaa dhaamu biyya teessan hin irraanfatinaa biyya dalaguu hin irraanfatinaa waliin dalaguu ta'uu adda addaan dalaguu ta'uu amma anuun adduma kiyyan ummata keenya fayyade isinilleen waan wajji dalaguu dandeessan wajji dalaga waan wajji dalaguu hin dandeenye namaa wajji dalaga biyya teessanii tola gowwummaan isin hin qabin namni biyya fiitiin tolle gowwummaadha akka gaafa duraa kan biyyarraa bahee waan biyyaan dubbatu kan biyyaana baase biyyee haa uffatu beezi keenya dhugaa taphatu taphata yoo namni biyyaa isin baase biyyee uffate isin biyyeen uffatina biyya teessaniif dalaga baradhaa fi galaadhaa barsiisa wanni nuti katti addaan waffacaase kuni waan xiqqoo miti waan garteetin biyyaa fi uummatallee miidhu biyya teessillee fayyadduun beekumsa jabaadhatiitii waan biyya teessan fayyadu baradhaa dalaga. Dr. Sheikh Muhammad Rashad dhugumattuu akka isin jettanii isin muka midhaan irraa guurratanii irratti gaagurrannee silaa fixuu hin dandeenyu itti deebinee suuta suutaan midhaan isin irraa guurrannaa arraaf odeeffata kanarraa qooda fudhachuu keessaniif hedduu galatoomaa fayyaadaa isinin jenna.